dhaan yoo faalan mallattoon agarsiisuu danda'u maali? Uummanni hoo mallattoo akkamii yoo agarsiisee dhukkuba kanaaf saaxilameera jedhamee shakkamu? Tole egaa hadhooftuun yoo dhukkubsate dura kan rakkatu yookaan kan nu rakkisu faayidaa hadhooftuun sun nuu kennuu dhabna. Sanas jechuun maalinni nyaanni cooma nuti nyaanne hojiirra nuuf hin oolu jechuudha. Yoo hojiirra nuuf ooluu baate maal ta'a wanti kun gara mallattoo dhukkubaa mul'isuutti ga'a. Innis maanni namoonni cooma nyaatan yookiin immoo nyaata zayita qabu erga nyaataniin booda mallattoo kan akka garaan na bookokaa, nyaanni nyaadhinaaf hin daakkamne, garaa koo gara harka mirgaa gara oliitiin na dhukkubaa wanta jedhu kan isaan irratti mul'atu jechuudha. Inuma cirracha akkuma fakkii irraa achi ilaalletti cirrachi amma keessa hadhooftuu keessaa bahee jedhameetiin qorannoodhaan dhiyaate suuraa keenya keessatti cirrachi guddaadha. Cirrachi kun hadhooftuudhaan yoo wal dura qabnee ilaalle akkamitti achi keessatti uumama kan jechisiisudha. Kuni koolesteroolii yookaan achi keessatti albuudota nyaata zayitii ta'an kanneen isaan sunniin bulbulamuu hin dandeenye naannoo sanatti akka uumamudha. Dhibeen kun maal fa'aa miidhuu danda'a yoo miidhamee jedhee jechuudha. Al tokko bilbila seeneeraa booddatti deebina gaafii kana. Hello. Hello, eenyu jedhu? Balaanesh eessarraa? Warra Guduruu Wallaggaarra aanaa Galchuma. Tole, waa'ee miidhamuu hadhooftuu fi akkasumas cirracha godhachuu hadhooftuu irratti dhibee hadhooftuu fi faalamuu hadhooftuudhaan wal qabatee rakkoo mudatan irratti kan mari'achaatiin jiru. Tole, kanaaf yaada kanaa wal qabatoo qabaattee kaasuu dandeessa. Dhukkuba tokkootuun qabaayyuu kallattii harka koo bitaarraatiin harka kootii gaditti mana yaalaas deemee ilaalamee kan ture yeroo baay'ee hin mul'atu. Bakkeetiin immoo mul'ata mana yaalaa deemee raajii kee ilaalamennaan immoo hin argamu dhukkuba homayyuu qabdu jedhan. Darbee immoo natti kakka. Inni kun rakkoon isaa maal ta'uu danda'a isa jedhuufidha. Dhukkuba hadhooftuutii yookaan miti isin hin jenne waa'ee kana wal qabsiisanii sitti waan himan qabu? Isaanii dhukkuba kana raajii ilaalameen ture. Homa tokko iyyuu rakkoon sirra hin jiru jedhanii garuu bakkeerraatiin immoo gurraachee mul'ata harma kootii gaditti jechuudha karaa kallattii harka koo bitaatiin. Kallattii bitaatiin? Tole, gaafii qabdu doktor? Tole, gaggeessiti. Haya, addee raadiyoo fi televezyiiniidhaan hordofuu dandeessaa galatoon. Tole, gaafii isaaniitti ittiin dhufna. Isa himaayyuu mallattoo sanaa wal qabsiifneetiin. Tole, mallattoon inni agarsiisu keessaa inni duraan akkuma isin jedhe itti fayyadamuu nyaata sanaa sababa dhabuutiin kan ka'e yookiin immoo baay'ee salti kan jennu kun hojiirra nuuf ooluu waan dadhabeef keessattuu yeroo dhakaachi kun ujummoo baattuu hadhooftuu gara kuustuu hadhoofturraa gara gadameessa gara mar'amaan keenyatti naageessuu dadhabe hojiirra hin oolu waan ta'eef hojiirra ooluu hadhooftuu sana dhabuu hadhooftuu sanarraan kan ka'e maaltu mul'ata namni nyaata nyaatee fakkeenyaaf nyaata cooma qabuuf jedheera yeroo baay'ee kan mul'atu coomni sun hojiirra hin oolu yookiin hin daakkamu waan hin daakkamneef namoonni maal ta'u garaan na bookokse jedhu keessattuu erga nyaata zayita baay'ee qabu nyaataniin booda garaan na bookokse jedhu garaa isaanii gara harka mirgaa fi gara olii baay'inaan itti ulfaachuu danda'a. Isa keessas darbee immoo dhukkubbiin gara dugda isaanii duubatti itti dhaga'amuu danda'a. Inni kan biraan immoo dhukkubbii baay'ee hamaa fi baay'ee sodaachisaan yeroo dhakaachi sun ujummoo sana cufu kooliik peen wanti jennu jira baay'ee waan dhukkubuuf namoonni yeroo baay'ee fuulduratti gadi jedhanii dhukkuba sana yeroodhaaf dabarsuu danda'u. Maafiin dhukkubni sun yeroo gabaabaa daqiiqaa 5 hanga dheeraa sa'aatii 3 illee turuu waan danda'uu fi mallattoon akkasii isaan irratti mul'ata jechuudha. Tolemee amma gaafii Balaanesh gaafatteef yoo deebifne maal ta'a? Darra bitaatiin kan isin jettee. Tole egaa duraan dursa hadhooftuun amma yoonatti egaa kan inni argamu qaama keenya gara mirgaa fi akkasumas qaama keenya gubbaa irratti otoo hin ta'in keessa isayyuu tiruu jalattidha kan argamu. Karaa harka bitaatiin wal qabatee akkasuma isheen jette immoo keessattuu gogaa ishee irratti kan mul'ate kuni rakkina
maashaa yookiin maasils yookiin immoo akkasumas rakkina qaama keessaa ta'anii wal qabachuu danda'a waan ta'eef isa ogeessatti siqxee yaalamuu fi yeroo keessattuu yeroo mallattoon kun sirriitti ishiirratti mul'ate akka ogeessa yaalaa sanas gargaaruuf mana yaalaa dhaqxee yeroo sana ittiin ishiirra jiraachuu. Hadhooftuun yoo miidhamte jette komplikeeshinii ishiin qabdu yookaan xaxaan dhukkuboota birootiif yookaan maashaa qaamolee birootiif fiduu dandeessu jedhamu. Tole egaa dhukkubni hadhooftuu yookiin immoo dhagaan baattuu hadhooftuu keessatti uumame rakkoon inni fidu iddoodhuma sana qofa irratti miti jechuun baattuu hadhooftuu sanarra qofa miti. Inni dura akkuma isin jedhe faayidaa hadhooftuu irraa argannu akka nuun argachiisne godha. Ujummoo hadhooftuu gara mar'imaan qal'aatti baatee deemu cufuudhaan. Inni kan biraa sababa ujummoo sana cufeen hadhooftuun tiruu keenya keessatti deebi'ee kuufama. Sababa sanaan tiruun keenya ni dadhaba. Sanaan booda maaltu mul'achuu jalqabaa namoonni yeroo fe'an nyaata cooma xiqqoo isaa qabaatu zayita xiqqoo haa qabaatu nyaachuu hin danda'anii mallattoo duraan jenne sun irratti mul'ata. Fayyummaan ittiin dhagahamu. Kan biraan immoo egaa namoonni hadhooftuun kun akka yaane godhamee cufamee sababa dhagaatiin cufame mallattoo dhukkubaa yookiin immoo dhibee garaa isaanii irratti dhagahamuun ala tiruun isaanii hojii dadhabaa maalidhaa fi hadhooftuun cufameera tiruu keessatti oomishamee gadi bahuu hin dandeenye gadi bahee immoo hojiirra ooluu waan hin dandeenye fi gara tiruu dadhabsiisuutti dhufa sun immoo mallattoon guddaan ittiin mul'atu maalidhaa bifa keelloo yookiin immoo jaundice eyes wanti jennu ija isaan irratti mul'ata jechuudha. Namni sun iji isaa keelloo fakkaataa barmaatilleedhaan uummanni keenya waa waaqarraallee jedhanii iddoon itti qoricha adda addaa fudhatan jiru. Sun barmaatilleedhaan haa jedhamu malee rakkina sanaaf kan nama saaxilu ka'umsi isaa tokkoffaan tiruudha. Lammaffaan immoo tiruun akka hubantu kan godhan alkoolis ta'uu danda'u akka amma jenne kana cirracha hadhooftus ta'uu danda'a jechuudha. Cirracha hadhooftuu kana namni miidhame tokko wal'aansa qaba. Hello. Hello. Eenyu eessarraa jedhu? Daantoon jedhama Finfinnee gaaf. Tole rakkoo hadhooftuun cirrachaan faalamuu akkasumas dhibee gargaraatiin faalamuudhaan wal qabateetiin rakkoo nu mudachuu danda'u maali kan jedhu irratti mari'achaatiin jira. Yaada kanarratti yoo qabaatte kaasuu dandeessa. Yeroo tokko mul'ataadhaan dubbisee nan barbaada. Tole dubbisi. Hello doktor. Abeet. Akkam jirtu? Galata Waaqayyoo nagaa jirtu? Nagaa ani Daantoon jedhama yuunivarsiitii keessanirraatiin ga'ee na beeku mattoo. Nama Ambooti miti. Dhukkubni hadhooftuu milikkitoota dhukkuba coggaarraa wajjin xiqqooshii riileeshinii qabu. Isaan faana wal qabatee wanti coggaarraa dhukkuba coggaarraa wajjin wal qabatu hin jira. Yeroo baay'ee dhukkubni coggaarraatti akkuma beekamu shiqoo garaa boqochuu hin qabaa. Dubbatti akkuma dhukkuba hadhooftuu kana dubba duubatti dhukkuba waan akkasii milikkitoota hin qabaa. Isaan faana wal qabate hin qabaa yeroo isin gaafachuu barbaada. Tole egaa Geggeessineetiin dabsa. Gaaffii biraa qabdaa Daantoo? Mari'annaa. Gaaffiin biraa kana lammaffaa immoo dhukkuba kana fiduudhaaf akka waannaatti yookaan akka jalqabaatti kan fudhannu yeroo baay'ee maalirraan ta'e yookiin of miidhuudhaan kan taa'u ta'amoo qoomna duwwaadhaan immoo yookaan ba'aan namni tokko ba'aa baate karaa sun miidhaan isa ga'uu danda'ama kan jedhudha kan lamaan isaa galatoomia. Tole galatoomii Daantoo kallattiidhaan gaaffii isaatti deemna haa deebinuufi. Tole egaa walitti dhufeenyi dhibee garaachaa yookiin immoo gaastiraayit isa jennuu fi dhibee hadhooftuu yookiin cirracha hadhooftuu kun maalidha kan jedhudha. Akkuma dhaggeeffataan keenya gaafachuu yaaletti darri lachuu tokkoffaan iddoon isaaniitti mul'atan garaa keenya garolii baay'inaan gara mirga keenya irrattidha. Dhukkubni kun lachuu mallattoo wal fakkaatan qabu fakkeenyaaf garaa bohoksuu namatti toluu dhiisuu nyaatan booda akkasumas dhukkubbii gara dugda duubatti faca'uu namatti dhagahamuu qabu.
garuu inni guddaan maal inni dhukkubni garaachaa gosa qaba. Tokko nyaatan booda kan namatti toluu dhiisuu fi nyaanni kan namatti kaasu jira. Lammaffaa immoo yeroo garaa duwwaa yookaan yeroo beela'an kan namatti ka'u jira. Garuu gara dhukkuba hadhooftuutti yoo dhufne yeroo baay'ee kan namatti ka'u wanti kun erga nyaata zayita yookaan cooma qabu nyaannee boodadha. Sababni isaas maal inni yeroo nyaata cooma qabu nyaanne maal godha nyaanni cooma qabu kun erga mar'imaan qal'aa keessa seene cuunfaa natti fakkaata pankreas yookiin barxaxxee natti fakkaata cuunfaan suni dhangala'uu qaba. Dhangala'uu sanaaf immoo maaltu akka ergaatti fayyada nyaata cooma sanadha. Nyaanni cooma sun innaa mar'imaan qal'aa seene sekriitiin wanti jedhamu sun hin dhangala'a. Sekriitiin sun maal godha CCK yookiin kooliisistikaaniin keemikaalli jedhamu jira isa dhangalaasa. Inni maal godha balbala eegduu ujummoo hadhooftuu gaaraa gaffiddu akka banamu godha. Yeroo inni baname hadhooftuun dhufee gara hojiirra akka oolu nuuf ta'a jechuudha. Yeroo garuu yoo nyaanni coomaa kun fakkeenyaaf namni tokko zayita nyaachuu baate yeroo baay'ee mallattoon kun namatti hin qabu. Garuu namoonni yeroo dheeraadhaaf mallattoo malee jiraachuu ni danda'u jechuudha. Gaaffiin lammaffaan ni jira. Akka ijootti dhukkuba kanaaf wantoonni nu saaxilan maali? Akka ijootti jedha. Tole egaa akka ijootti dhukkuba kan saaxilan baay'inaan egaa dhukkubni kun kan qoratame gara biyyoota dhiyaatti yookiin immoo western warra jennu irrattidha. Dhukkubni kun egaa dhukkuba baay'ina yookiin immoo ol ka'iinsa kolesteroolii qaama keenya keessattidha. Kanaaf wantoota kana kan kaasan egaa sababiiwwan adda addaa jiru. Inni duraan furdina yookiin coomadha. Obesiitii isa jennudha. Inni kan biraan namoota keessattuu dubartoota irratti gara wanti kun baay'atu akkuma beekamu gabaabsameen naa yaalamu faashanan yookiin immoo the 5S's wanti jedhamu F's wanti jedhamu jira. Sana jechuun female al tokko bilbila seenira. Hello. Addaan citee. Gara mallattichaatti gara sababa isaatti yoo deebine the 5F's yookiin immoo faashanan sababa faashanan jedhamu jira. Innis tokkoffaa female dubartii ta'uudha. Lammaffaa fair magaala qaamaan guutuu magaala ta'uudha. Inni kaan faat furdina kan agarsiisudha. Inni kaan fertile jechuun dubartii da'umsa jalqabanidha. Inni kan biraan immoo 40s umurii gara waggaa 40 keessa warra jiranidha. Kanaaf inni tokko qaamaanni walmattinnaa kana qabnu dubartummaa yookiin dubartii ta'uunis mallattoo dhukkuba kanaaf nama saaxila. Reeshoo dhiira faana yeroo ilaallu 1:2 jechuun dubartii harka 2 huba dhukkubni kuni dhiira immoo harka 1 hubaachuudha. Inni kan biraa dubartoota qoricha ulfa dhoobuu keessattuu istiroojiin qorichi jennu jira. Isa yeroo dheeraaf namoonni dubartoonni fudhatan dhukkuba kanaaf ni saaxilamu. Maaliif yoo jenne istiroojiiniin kuni faattii yookiin immoo cooma tiraayigliisiraayid waan jedhamu dhiiga keenya keessatti baay'isa. Yeroo dhiiga keenya keessatti wanti kun immoo baay'ate kolesteroolii hojjechuuf sababa ta'a waan ta'eef kolesterooliin qaama keenya keessatti ni baay'ata jechuudha. Inni kan biraan namoota furdaa ta'anii baay'ee furdaa ta'anii yeroo gabaabaa keessatti furdina isaanii yeroo gabaabaa keessatti balleessan cirracha hadhooftuu itti uumamaa. Sababni isaas maali? Yeroo gabaabaa keessatti yeroo wanta kana balleessuudhaaf jennu coomni baay'een isaa gara qaama keenyatti gadhiifama. Yeroo coomni baay'een gara qaama keenyatti yookiin dhiiga keenyatti gadhiifame yeroo baay'ee kolesterooliin kun ammas ol ka'a. Akkuma duraan siin jedhe yeroo kolesterooliin kun dhiiga keenya keessatti baay'ate egaa hadhooftuun yookiin immoo soogidda hadhooftuu kun kolesteroolii kana saatureetii ta'ee akka inni daakamu waan hin gooneef akka hojiirra hin oolle waan hin gooneef wanti kun ammas gara dhakaacha uumuutti darbaachuudha. Inni kan biraan immoo akka saayinsiin jedhutti egaa namoota yeroo dheeraaf soomanii sooma yeroo dheeraaf yeroo soomamu dhakaan hadhooftuu akka uumamuuf sababa ta'edha. Innis maalinni yoo jennee ilaalle akkan dura siin jedhe egaa
hadhooftuun qaama keenya keessa gara mar'imaan keenya keessatti dhufuudhaaf dura namni tokko ergaa erguufii qaba. Ergaa erguunnaan siin jedhu cooma nyaatee yookaan nyaata cooma qabu zayita qabu yoo nyaatu wanti sun dhangala'a. Namoonni yeroo baay'ee yeroo sooman nyaata cooma hin qabne fudhatu. Yeroo dheeraadhaaf nyaata hin fudhatanii. Kanaaf ergaan sun hin jiru. Yeroo baay'ee tole al tokko bilbila seeneera. Hello. Hello. Eenyu eessarraayi? Ishaaq Abrahaam. Tole yaada kee yookaan gaafii kan kee kaasuu dandeessa. Yaadaan hin qabu hadhooftuu faayidaa qabamuu hin qabu. Hadhooftuun faayidaa qabamuu hin qabuudha. Gaafii biraan qabdu. Kana jechuun barbaade guddaa galatoomi. Tole galatoomi. Tole isa yaada eegalle sana haa xumurru. Tole egaa yaadni kan eegalle kan hadhooftuu yookiin cirracha hadhooftuu uumuuf sababa ta'an keessaa kan ta'e sooma yeroo dheeraaf kan jedhudha. Sooma yeroo dheeraa kun egaa maalidhaani akkuma siin jedhe namni tokko hadhooftuun isaa kuusaa hadhooftuu keessaa gara mar'imaan qal'aa akka dhufuuf ergaan isa qaqqabuu qaba. Ergaan sun immoo kan qaqqabuu qabu dura balbala eegduu yookiin valvis kan jedhamu jiru. Innis iddoo ujummoon hadhooftuu gara mar'imaan qal'aa keenyatti seenudha. Yeroo inni banamu hadhooftuun gaaraa gad dhufa. Yeroo baay'ee garuu ergaan kun yoo dhabame balballi kun hin banamu maaltu ta'a hadhooftuun kuufameetuma ta'a. Achi qalqalloo hadhooftuu sana keessa kuufamee yeroo taa'u maaltu uumama yeroo dheeraa taa'uun booda itituu yookiin immoo hadhooftuun sun gara amala jajjabummaatti jijjiiramee ka'umsa dhakaacha uumuudhaaf ta'a jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kuni qophii Hello Doctor qophii mana keessan teessaniitiin waa'ee wal'aansaa irratti kallattiidhaan ogeessota fayyaatiin irratti mari'attan waa'ee hadhooftuu irratti mari'achaatiin jira. Namoonni hadhooftuu loowwanii akka dawatti fayyadamu dhuguudhaan dhugamatti kuni dawaadha hangam fayyiseeras kan jedhus gaafii adda addaa jira. Hawaasarraa gaafii barreeffaman akkasumas gaafiidhaan dhugaanitti jira. Qophii keenya ammasitti fufa kallattiidhaan amma hadhooftuun fayyadaa kan jedhu gaafata ammaata nu gaafateef deebinu. Isa booda itti deebine jechuudha. Hadhooftuu namoonni hadhooftuu dhugan jiru, hadhooftuu loowwanii dhugan jiru kan jedhu. Dhugamatti kuni dawaadhaa ni fayyadaa kan jedhu kana booda itti deebina. Gaafii kana deebina. Tole egaa faayidaan hadhooftuu maalidha gaafii jedhuu fi akkuma dura ibsuu yaalletti egaa faayidaan hadhooftuu qaamni keenya nyaata coomaa akka hojiirra oolfatu gochuudha. Sana jechuun maalinni coomni bishaaniin bulbulamu yookiin immoo hin makamu jenne irraa. Kanaaf yoo bishaanitti hin makamne taane seeliin qaama keenyaa cooma sana fayyadaman jechuudha. Cooma sana fayyadaman immoo taananii albuudota adda addaa keessattuu vaayitaaminoota coomatti makamanii coomaan yoo coomni jiraachuu baate hojii irra hin oolle akka hin fayyadamne nu taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko hadhooftuun isaa hin hojjetu yoo ta'e immoo cufameera yoo ta'e vaayitaaminoota kan akka vaayitaamina A, D fi E kaan kuni warra cooma yookiin faattiidhaan bulbulaman yookiin baataman waan ta'aniif isaan hin fayyadamuu hin dandeenyu yookiin immoo hojiirra oolfachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf hadhooftuun dirqama nu barbaachisa wantoota sana fayyadamnee qaamonni keenya akka hojiirra oolchuu taasisuudhaaf jechuudha. Qaamoleen tokko asiin dura maal jedhu tirfanjatisa jedhama yookaan isa hin fayyannee jedhamaatiin fudhatama ture. Erga qorannoon taasifamee garuu akka faayidaa qabuttis yeroo ammaa tanaa kan himamaa jira. Maaliif qaamni keenya qaamni takkas kan faayidaa hin qabne dhala namaaf hin kennamne kan jedhu irraa kanarraa kan gaafatame ta'a. Amma gara wal'aansatti dhufna. Wal'aansatti yogguu dhufnu tole bilbila siineera. Hello. Eenyu eessarraa? Tole gaafiif yaada waa'ee hadhooftuudhaa fi rakkoo hadhooftuutiin namarra qaqqabu irratti kan marachaa jiru kaasuu dandeessa. Abeet.
Andoi itu cari andoi itu di labunan. Saya terus belum di labunan saya. Tole gaafii biraa qabdaa? Saya pernah. Tole televezyiiniidhaan nu hordofi. Gaafii sadii bifnee haa turre. Tole egaa tiruun keenya dhukkuba hadhooftutti dhufee ittiin miidhamuu ni danda'a kan jedhudha. Deebiin isaanii duraa miidhamuu ni danda'a kan jedhudha. Sana jechuunis maal inni hadhooftuun dura tiruutti hojjetamti. Tiruu keessatti erga hojjetamtiin booda asii gad buutee qalqalloo hadhooftuu yookiin afaan Ingiliffaatiin gool bilaadar jennu sana keessatti kuufama. Gool bilaadariin kun maal godhaa? Tokkoffaa hadhooftuun sun yeroo oomishamu bishaan baay'ee qaba. Kanaaf gool bilaadariin sun ni xuuxa. Lammaffaa immoo ni kuusa. Sadaffaa immoo mukas wanti jennu jira. Mukas jechuun qaamni keenya akka keemikaala adda addaatiin hin hubamne kan dhoowwu oomishee akka hadhooftuun seeraan faayidaarra nuuf oolu godha. Sanaan ala garuu hadhooftuun yeroo inni akaacha uumetti fakkeenyaaf akaachi uumame suni ujummoo hadhooftuu tiruurraa gara baattuu hadhooftuutti fidu keessatti seenera yoo ta'e maaltu ta'a? Hadhooftuun tiruu keenyarraa gadi hin dhufu jechuudha. Ni cufama. Kanaaf maal ta'a? Erga cufameen booda inni tiruu keessaa dhufu sun ni hafa. Kanaaf tiruudhaan keessatti kuufama jechuudha. Tiruu keessatti erga kuufameen booda maal godhaa? Tiruun akka hojii ishee hin hojjanne tiruu dadhabsiisa. Tokkoffaa wanti kun keemikaalaadha mataansaa. Lammaffaa immoo bakka ni qabata. Kanaaf tiruun keenya ni hubama. Mallattoon tiruun keenya hubamuu mul'isu keessaa tokko akkuma duraan jedhe qaama keenya irratti bifa keelloo keessattuu ija keenya fi naannoo hidhii keenya irratti wantootni akkasii mul'ata. Kan biraan immoo qaamni keenya nu hooksisa. Maaf nu hooksisa? Karaa hadhooftuutiin keemikaalli qaama keenya keessaa bahuun jiru kan amala nama hooksisuu qaban waan hin baaneef gara qaama keenya adda addaatti faca'anii achuma keessatti hafuu sanaan booda gara qaama keenya hooksisuutti dhufuu jechuudha. Kanaaf tiruun keenya ni hubama jechuudha. Inuma gaafii kanaan wal qabateetiin dhadhaa fi foon hedduu nyaadhu na gubaa garaachi na gubaa akkasumas dugda koo na waraanaa kan jedhu cirracha godhachuu hadhooftuu ta'in naa laata kan jedhee gaafate. Tole egaa akkuma dura ibsuuf yaaletti rakkinni hadhooftuu jiraannaan inni mallattoon duraa kan mul'isu yeroo namni wanta cooma qabu yookaan zayita qabu naateedha jenneerra. Kanaaf maaliidhaaf akkas godha yoo jenne dhadhaan sun yookiin immoo foon suni amala zayitummaa yookaan amala coomaa waan qabuuf maal barbaada? Hadhooftuu barbaada. Yeroo hadhooftuun dhufuu fi didee hojiirra nuuf hin oolu waan ta'eef maaltu ta'a? Tokkoffaa keemikaalonni akka hadhooftuun dhufan balbala banan sun hojii jalqabu. Garuu hadhooftuun cufameera waan ta'eef hin dhufu. Kanaaf baattuun hadhooftuu ni kontiraakti yookiin immoo ni sun tuura. Yeroo sun tuuru hadhooftuun hin deemu nu dhukkuba jechuudha. Hambiraan immoo wanti sun coomni sun waan hojiirra hin oolleef maal nu godhaa? Kan akka mallattoo bokoksuu, mallattoon akka nama gubuu wantoonni akkasii nurratti mul'ata waan ta'eef yeroo baay'ee namoonni mallattoon akkasii irratti mul'atu gara mana yaalaa deemanii yaalamuun keessattuu biyya keenya keessatti kan ittiin qoratamu baay'inaan dhakaan uumameera taanaan altiraasaawundii waan ta'eef wantoota akkasii gara yaaliin kennamutti deemanii yaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee dhakaan hadhooftuu mallattoo dhabuu danda'a. Kan inni mul'atus namoonni dhukkuba biraatiif mana yaalaa deemanii altiraasaawundii garaa yookiin raajii garaa yeroo ka'an akka tasaa mul'ata. Yeroo kaan immoo akkuma amma isaan jedhan yeroo wantoota cooma qabu nyaata mul'ata waan ta'eef mallattoon akkasii namoonni irratti mul'atu gara mana yaalee deemanii yaalamuu fi qoratamuun baay'ee barbaachisaadha. Gaafata keenya kanaaf gorsi dabalatas kennamuu qabu. Hatattamaan gara mana yaalaa deemeetiin cirracha ta'uu fi cirracha ta'uu dhabuu sirriitti addaan baafateetiin ogeessarraa gorsa fudhachuu qaba. Wal'aansa barbaachisus fudhachuu qabaadha. Kan jedhu tole bilbila seeneera. Hello. Ni dhagahama. Eenyu eessarraa?
Tole maaliin raadiyoo yookaan televezyiinii cufi. Haa itti fufika. Gaafadhu. Tole Dr. Gaafii qabdu. Yeroo nyaatamu akkamii nyaatadhanii baay'inaan ibsuu dandeessa si'an cufeessuu fi si tubsiisuun alatti immoo mallattoon biraas irratti mul'atu jira mee ibsime. Mallattoon biraan yeroo nyaatamu ganama osoo nyaatin Tole. Haa galatoomii Arbush. Kana walqabateetiin inumaayyuu namoonni hadhooftuu naqqisiisee yookaan jedhuun akkuma isaa walqabatu kan hanga hadhooftuu haqqistutti haqqisii waliin jedhu gorsu. Erga hadhooftuu haqqiseen booda akkuma fayyattis fudhatama. Wanta kanas waliin qabdeentiin wareegistan. Tole egaa akkuma daawwataan keenya gaafate ganama naan cufeessaa yookiin immoo an cufanatti baay'isaa na hoqqisiisuu gaa waan jedhu irratti egaa baay'inaan hadhooftuun akkuma dubbachuu yaalletti dura nyaanni wantoonni ergaan hadhooftuun akka dhufu godhan jiraachuu qaba. Yeroo isaan ergaa sana erganii yookiin immoo keemikaalli hadhooftuun akka dhangala'u godhatu sun hojii jalqabee hadhooftuun dhabamte mallattoon sun mul'ata. Garuu namoonni baay'inaan ganama garaana gubaa hancufanatti baay'isa jedhan mallattoo sana kan fidan dhukkuba garaachaa gosa hedduu jira. Isa keessaa inni tokko garaacha mataasaa gaastiraayit kan jennu jira. Fakkeenyaaf garaacha yeroo garaa duwwaa namatti ka'uu fi garaacha yeroo nyaatan booda namatti ka'u jira. Inni kan biraan immoo intestinal parasitosis yookiin immoo raammoleen adda addaa fakkeenyaaf kan akka keessattuu raammoo maagaa ganama hancufa namatti baay'isuu garaa nama bokoksuu mallattoon akkasii ni mul'ata. Kanaaf hadhooftuu jennee hundumayyuu dhukkuba hundumaa garasitti geessuun dura wantoota biraa adda baasuun fakkeenyaaf raammolee garaa yoo ta'an mana yaalaa deemnee laaboraatooriidhaan booliin keenya ilaalamuu danda'a. Dhukkuba garaachaa yookiin immoo gaastiraayitisa jennu gara hakimaatti dhiyaannee hakimatti mallattoo jiru sanaa fi hakimni immoo wantoota achirratti mul'atan sana ilaalee hadhooftuu fi hadhooftuu ta'uu dhiisuusaa gara barbaasuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf dhukkuba garaachaa keessattuu gara olii hundayyuu hadhooftuutti wal qabsiisuun yeroo tokko akka yaalii dafnee hin arganne waan nu godhuuf hadhooftuudhuma qofa sababeessuun nurra hin jiru jechuudha. Mee gama qorannootiin hadhooftuu loowwanii dhuguun dawaa namaaf ta'a kan jedhamu jira. Kuni hangam dhugaadha? Mee gama odeeffannoo yookaan qorannoo adda addaatiin qorannoon kunniin biyya keenya keessatti taasifamuu dhiisu mala biyya alaatti taasifamurraa wanti kun hangam dhugaadha? Egaa namoonni biyya keenya keessatti hadhooftuu kan itti fayyadaman keessattuu yeroo foon dheedhii nyaatanidha. Maaliifini tarii wanti kun saayinsii irraayis barmaatullee irraayis ta'uu danda'a. Hadhooftuun egaa akkuma jenne cooma gubuudha faayidaan isaa gara salphisnee yoo ilaalle faayidaarra oolchu jechuun coomni sun akka gubatu jechuudha. Tarii sababa sanaan wal qabsiisanii hadhooftuun sun foon akka gubatee dafee daakkamee hojiirra oolu ni godha jedhanii waan yaadaniif fayyadamu malee kana jedhamee karaa saayinsiitiin hadhooftuu horii fayyadamuun faayidaan inni nama keessatti kennu kana jedhamee garuu maanni amala hadhooftuun horiis yoo ta'e amala cooma gubuu akkuma hadhooftuu namaa cooma gubuudhaaf dandeettii qaba. Tole al tokko bilbila seeneera. Hello. Eenyu eessarraa? Tole waa'ee rakkoo hadhooftuu fi wal'aansa hadhooftuu wal qabatee barbaachisuu irratti mari'achaa jira. Yaada keessaniif gaafii keessan kaasuu dandeessu. Abeet. Daataa qayyoo akkam jirtan? haalli dhibee fayyadamu asirratti irratti haalli baay'ee isaa baay'atuu fi meeshaa
Dhiifama meessa duraarra naa deebi'e. Fakkeenya baasii rakkootti nama baadhatu ibsina maaloo deemaa turan inni namatti fidaa fi maal fayyadaman baasii isaanii namatti. Tole tole. Hirrachuu fi baay'achuun hadhooftuu rakkoon qabu maalidha? Maaltu namatti fidaadha? Maaltu namatti fidaadha? Jechuun fakkeenya hawaasni tokko biyyoota mi'aa fakkeenya waan shukkara maalii yoo nyaatanitti fayyadamu hadhooftuun namatti baadhataa jiru. Ilaalcha akkasii keessatti dhugamu osoba. Galatoom. Tole. Gaafii kanaa fi gaafii wal fakkaatu jira lamaan kana deebifnee akka itti deefnu. Yes. Tole isa kana deebifnu. Tole hadhooftuun namatti yoo baay'ate yookiin immoo hadhooftuun yoo nama jalaa xinnaate maaltu namatti fidaa kan jedhuu fi dura sukkaara kan jedhu yookiin immoo shukkaara kan jedhu kanaaf akkuma dura jechuu yaaletti furdinadha. Furdina jechuun fakkeenyaaf duraan yeroo amma biyya keenya keessattis furdinni baay'achaa jira. Namoonni jireenya gara uummata yahaa yookiin western staayilii jiraachaa jiru. Qorannoon kun durayyuu kan godhame akkamittidha? Namoota fufurdaa irratti yookiin immoo namoota faatii baay'ee qaban irrattidha. Sukkaarri immoo sana fiduu akkamitti danda'a? Namoonni yeroo baay'ee sukkaara nyaatanii sukkaara sana hojiirra hin oolchine maaltu ta'a? Wanti sun gara faatiitti gubatee jijjiiramuun ni dhufa. Yeroo sana immoo faatti yookiin coomni qaama keenya keessaa dirqama cooma nyaannee qofa otoo hin ta'in sirna wal nyaatinsa nyaataa qaama keenya keessa jiruutiin gara coomatti jijjiiramee ammas kuufamee hanga kolesteroolii qaama keenya keessaa ol kaasuu ni danda'a. Kanaaf hadhooftuu dhakaa cirracha hadhooftuutiif sababa ta'a jechuudha. Inni kan biraan hadhooftuun naannoodhaa baay'ee salti isa jennu sana kan mala akka hanqatu godhu tokkoffaa cufamuu ujummooti. Sana jechuun hadhooftuun hojjetamee tiruu keessaa gara mar'amaan qal'aatti akka hin dhufne dhakaacha hadhooftuurraa hojjetame yoo cufedha. Kan biraan immoo rakkina tiruu irratti qabnu fakkeenyaaf tiruun keenya hojjechuu yoo dadhabe sababa adda addaatiin ta'uu danda'a. Kan akka kaansarii tiruutiin ta'uu danda'a. Kan akka alkooliitiin ta'uu danda'a. Sababa sanaan hanqachuun ni danda'a. Garuu karaa baay'ina isaatti yoo dhufne hadhooftuun baay'atee nu hubatoo hin ta'in hojiirra otoo hin oolin nu hubatan jechuun dhakaacha ta'ee hadhooftuun dhufee hojiirra oolu sun waan dhakaachatti jijjiirameef cooma keenya hin daaku iddoo vaayitaaminoota nuti sababa hadhooftuutiin hojiirra oolfachuu dandeenyu sana hojiirra nuun oolchu waan ta'eef karaa sanaan rakkina nurratti fidaa jechuudha malee hadhooftuun fakkeenyaaf guyyaa keessatti qaamni namaa hadhooftuu miiliitira 500 hanga 600. Tole al tokko bilbila seeneera. Hello. Hello. Eenyu eessarraayi? Hello. Wallagga Lixaa. የደውልላቸው ደንበኛ ነው። Tole ilma. Tole kanaaf akkuma dura jedhe miiliitira 500 hanga 600 guyyaa keessatti garuu hadhooftuun oomishame suni gara kuusaa hadhooftuutti dhaqa. Erga kuusaa hadhooftuu keessa dhaqee maaltu ta'a? Ni xuuxxama bishaan baay'een keessaa kaarbooneetiin aayinoonni adda addaa elektirooniin adda addaa ni xuuxxamu gara qaamatti deebi'u. Achiin booda inni hafe sun baay'ee konsentireeted yookiin immoo elementoota baay'ee kan qabu sun baay'ee saltiin jennu baattuu hadhooftuu yookiin golbilaadarii keessa taa'a. Yeroo faayidaarra ooluu qabutti yeroo akkuma duraan jedhe ergaan mar'imaan qal'aarraa dhufee isa qaqqabe hojiirra ooluuf akka fayyadutti achitti kuufamee taa'a. Akkasitti kan inni nu fayyadu jechuudha. Gaaffiin lammaffaa tokko kan barreeffamaan nu qaqqabe dhibeen simbiraatiin wal qabata keessattuu isheen dhibee simbiraa jedhaniitiin uummanni akka aadaatti fudhata. Kanaafuu dhibee simbiraatiin wal qabata kan jedhu. Egaa dhibee simbiraan naa jennu naannoo tokko tokkotti waa waaqarraa jedhu namni ijji isaa keelloo ta'ee waa waaqarraa jedhuuni. Akkasumas naannoo tokko tokkotti immoo namoonni yeroo qaamni isaanii baay'ee huqqatee keessattuu oksisee ijji isaanii keelloo ta'e kun waan simbiraati jedhamee qoricha adda addaa ni godhama. Egaa waan simbiraan naa jennu
dhukkuba simbiraa otoo hin ta'in dhukkuba tiruutti finneeti kan wanta kana kan laallu karaa saayinsiitiin. Dhukkuba tiruutti finneen naa laallu gaa akkuma tura sin jedhe jalqabni hadhooftuu oomishni hadhooftuu tiruudha. Yeroo hadhooftuun tiruu keessatti oomishame sun tiruu keessaa gadi bahuu dadhabee sababa waan cufameef ujummoon sun waan cufameef gadi bahuu dadhabu maaltu dhufa garuma tiruutti ol deebi'ee hojii tiruu hubuu jalqaba. Tiruun gaafa wanti gaa mallattoon sun mallattoon isaan amma waan simbiraa yookiin waan waaqarraa jedhamee ijarratti mul'atee namoonni dubbatan mul'ata jechuudha malee waan simbiraa wanti jedhamu karaa saayinsiitiin kana wanti jedhamu hin jiru. Kanaaf dhibee simbiraa kan jedhamu afaan barmaataa yookaan akka aadaatti fudhatame malee dhibee tiruutii. Dhibee tiruutii fi dhibeen hadhooftuu walitti dhufeenya waan qabaniif waan oomishni isaanii oomishni hadhooftuu tiruu keessatti waan ta'e yeroo kanatti tiruu waan miidhuu danda'uuf fi miidhamee kanaan wal qabataa kan jedhu dhibee simbiraan kan dhufu bitii jechuudha. Mee amma gara wal'aansatti yaadnu cirracha hoo godhate hadhooftuun dhangala'aadha. Hadhooftuun dhangala'aa ta'e gara jajjabootti yoo jijjiirame yookaan jajjaboo yookaan cirracha yoo godhate falli isaa maal ta'a? Tole egaa hadhooftuu akkaataan itti yaallu sadarkaa adda addaa jira. Garuu gara biyya keenyatti yoo dhufne duraan dursee wantoota lama jira. Innis maalinni tokkoffaa hadhooftuun otoo hin uumamin jechuun cirracha hadhooftuu otoo hin uumamin dhiifama. Cirracha hadhooftuu otoo hin uumamin dhoowwuudha. Sana jechuun maalinni namoonni furdina fi cooma adda addaa akka isaan itti hin baay'anne gochuudha. Dhibee hadhooftuutiif akkasumas cirracha hadhooftuu keenyaaf uumamuu hadhooftuu cirracha godhachuu hadhooftuu keenyaaf saaxilan ittisuudha. Wal'aansaan gara mana hospitaala yookaan buufatatti yoo dhufan wal'aansi kennamuu qabu maal ta'a? Tole egaa hadhooftuun yookiin cirracha hadhooftuu kun dura kan inni uumamu wantoota gurguddaa lamarraadha. Inni tokko coomarraa kan uumamu yookiin immoo kolestirool stoon isa jennuudha. Inni kan biraan immoo pigmented stone yookiin immoo seelonni diimaan dhiiga keenyaa caccabanii fi elementii kaalshiyeemii jedhamu faana erga wal makaniin booda kan uumamudha. Baay'inaan cirracha kolestirooliiti kan uumamu naannoo harka 75 kan ta'u sun immoo kan inni dhufu gaa coomni qaama keenya keessaa ol ka'uudhaan akkuma dura ibsee kan dhufudha. Kanaaf yaalii isaa irratti gaa isa kana kan dhorkuun dura jiru. Isa kana jechuun dura otoo cirrachi kun hin uumamin coomni akka qaama keenya keessatti hin baay'anne gochuudha kan dura jiru. Baay'inaan immoo keessattuu biyyoota gara dhihaatti kanadha maaliifin furdinadha cooma baay'ee qabu. Biyyoota akka Afrikaa fi Middle East gaanota Afrikaa keessatti argamna. Kanaaf yeroo as keessatti immoo baay'inaan kan mul'atu maalidha jedhamee kan yaadamu pigmented stone maaliifin seeliin diimaan keenya caccabee dhakaa uumamuudha. Infekshinii adda addaatiin dhakaa uumamuudha. Parasayitoota keessattuu kan akka schistosomiyaasis wanti jennu jira. Schistosomiyaasis kun Afrikaa Middle East warra jennu keessatti baay'inaan kan argamudha. Sababa sanaan dhakaawwan uumamanidha. Kanaaf dhakaa isa baay'ina harka 75 yookiin immoo kolestirool stoon isa inni kan yaalamu tokko dura uumamuu isaa dhoowwuudha. Yeroo mataan isa dhukkubu keessattuu migraine type of headache wanti jennu baay'ee bowwoohamaadha. Bowwoonsi sun yeroo namatti ka'u mallattoon inni fidu keessaa tokko gaa haqqisuudha yookiin immoo kan garaacha keenya keessa jiru nyaannis ta'ee nyaachuu baanne ni haqqisna. Yeroo wanti sun haqqisnamu yoo garaa duwwaa ta'e stoomaak yookiin immoo garaacha gara olii keessa jiru ni bahaa. Yoo jiraachuu baate immoo wantoonni mar'amaan keessa jiru yeroo nuti humnaan hoqqisuuf yookiin baasuuf yaallutti waan dhufee bahuu fi keemikaalli hadhooftuu fakkaatu yookiin bifa keelloo bahuu ni danda'a. Sana jechuun immoo dirqama namni sun hadhooftuu qabaatu otoo hin ta'in yookiin immoo cirracha hadhooftuu qabata otoo hin ta'in keemikaalli sun achi jira. Keemikaalli sun wanti garaacha yookiin mar'amaan qal'aa keessa jiru sun duubatti deebi'ee inni haqqifamu inni baay'ee ni mul'ata malee suni mallattoo dhukkuba
baattuu hadhooftuu yookiin immoo hadhooftuu wal qabatee dhufu otoo hin ta'in mallattoo bowwoo mataa keessattuu maayigireen warra jennu kana faana warra uumamu waan ta'eef hadhooftuutti qabsiisuun kana mara wanta ta'u jechuudha. Waan mi'aawu kan akka shaayii, agadaa, shonkooraa fi kanneen zayita qaban yoo nyaadhu na dadhabsiisa. Kanaafuu hadhooftuu ta'inna hadhooftuu yoo ta'e maaliidhaan wal'aanamaa kan jedhu gara wal'aansaatti nu fidaara jechuudha. Tola egaa wal'aansatti dhufna gara wal'aansatti yoo deemne inni duraa akkuma dura jenne egaa hadhooftuun otoon dhagaan hadhooftuu ta'uun uumamiin dhoowwuudha. Innis maalinni namoonni nyaata ofii sirreessuudha. Nyaata ofii sirreessuun naa jennu keessattuu namoota maalirratti mul'ata namoota cooma yookiin zayita horiirraa argamu animaal daayit warra fayyadamanitti yeroo baay'ee biyya keenyatti gaabarumaatillee ta'ee namoonni foon adii dheedhii nyaachuu ni jaalatu, foon baay'inaan nyaachuu ni jaalatu, alkoolii dhuguun ni jaallatama. Wantoota akkasii hambisuudha maafiin isaan direct kolesteroolii yookiin immoo cooma sanaaf qaama keenya keessatti akka baay'atu waan godhaniif. Kan biraan immoo erga nyaataniin booda dafanii exersaayisii yookiin immoo ispoortii gosa gosaa yeroo yeroodhaan saganteessanii hojjetanii coomni qaama isaanii keessa jiru akka gubatu taasisuudha. Inni kan biraan yeroo yeroodhaan cheekaappii goosisuudha. Maaliifiin dhakaachi sadarkaa adda addaa irratti mul'achuu danda'a. Altiraasaawundiin dhagaa xinnoo hanga miilimeetira 2.5 arguu ni danda'a. Yeroo ammaa immoo saayinsii fi teekinooloojiin babal'ateera. Meeshaan ittiin ilaalan hedduun uumamaniiru. Kanaaf gara mana yaalatti deemanii yaallamuudhaaf akka biyya keenya keessatti yaaliin inni dhumaa fi inni furmaata kennu baqaqsanii yaallamuudha. Baqaqsanii yaallamuu jechuun dhakaacha sana baasuu yoo immoo baattuun hadhooftuu hubamteettis ta'e baattuu ishee waliin baasuutu furmaata isa dhumaati jechuudha. Namni tokko hadhooftuudhaan miidhamneetiin yookaan dhibee hadhooftuu cirracha qabaateetiin mana wal'aansaa osoo dhaqiin beekuu danda'a akkanaan. Namni beekuu kan danda'u exactly yookiin dhibbaan dhibbatti kana jedhee hin mul'isuu danda'a. Garuu wantoonni sun mallattoo duraan dubbanni sana irratti mul'ate namni sun shakkuu ni danda'a. Keessattuu cooma nyaachuudhaan wal qabatee yookiin immoo zayita nyaachuu wal qabatee yeroo baay'eetti deddeebi'ee ni dhukkuba yoo ta'e ittiin tolu yoo ta'e namni sun of shakkuun isarra jira. Achiin booda immoo dhugoomsuudhaaf wanti kun isa moo rakkoo biraati jedhee dhugoomsuuf gara ogeessa yaalaa deemee adda baafachuu ni danda'a jechuudha. Tole isaa fi gaafii namoota hedduu haafuu danda'a. Ergaa gabaabaa SMS 8383 akkasumas bilbilaan si yaadaniitiin kan hin milkoomne hedduun jiraachuu mala yeroo biraa irratti maranna waan ta'eef har'a xumurru. Sagantaa keenya garuu har'a yeroo irraa ka'uudhaan asumatti guduunfinee qophii birootiin wal geenye jechuudha. Egaa hordoftoota keenya gorsa asii irraa argattan akkasumas waa'ee dhukkuba hadhooftuu fi cirracha godhachuu hadhooftuu irratti waa tokko akkasuma hubachiin abdii qabna. Kanarraa ka'uunis gorsa kana hojiirra oolchuuf irratti fayyadamuu qabnaa jenna. Qophii keenya asumatti goolabna. Torbaan dhufu qophii birootiin wal geenya ulfaadhaa.